garuu kanatti ijoolleen tun hundi dadara amma kana matakkatti annama keessaan dhufanii jechuun arsii maan arrabsinee maaliif dubbanne maaliif usteete isaa janii warri bilook na godhatti bilook rana kaasee na yaammachuu ture so ani maaliif kan namni tokko wal dhabe arsiin Oromoo miti Harargeen Oromoo miti nama tokko wal dhabe ajandaa yoo barbaanne ajandaa ni uummanna kara biratti yoo ajandaa taatee yoo kara rabbii kara dhugaa sanii deebinee gaa namni namaaf jee nama tokko jechuun namni hundi Harargee qabu maarree jee akkana wal arrabsuun qabu namni dhugaa san dubbatee dhugaa san irratti ilaalcha namootatti fakkeenyaaf amma ani yoo ani murtii guutuu arrabse wanni murtii guutuu arrabse wanni si gahee hin jira fakkeenyaaf hangaatu bara wanni si gahee hin jiru. Dhageeffadhu abdii eega akkas jette na dhageegga atis murtii guutuu arrabseemi anis gurbaa keessan saniin arrabse dubbiin deebitee eessatti dhufti jechuudha fuutatti wal qabate Harargee fi Arsiitti wal arrabsanii jechuudha. Namoota footoo baqaala haati galtee gizee ati amma fakkeenyaaf namni fooloora qabu jechuudha sheekaa roobeeti moo maaree lambaa roobee sun gizee dubbatee ni tuqama jettee haatee murtii guutuu arrabsite anis murtii guutuu foon kiyyaa irraa nafu ijoolleen Harargeetis akkasuma irraa nafan jechuudha dubbiin kutaa fi ganda walitti dhufe nama walitti fidina. Ati nambeetu amma fakkeenyaaf yala gasee laali haasa'uuf yaguutu yooni. Isini Oromumaallee dagatee nullee dagachiisee jechuudha. Amma laalangaatu dubbiin bakka dubbiin tanaa miti amma tadabartee irra taaftee guddoo miree akkasii bara. Fakkeenya inni barnuti. Tanaa miti fakkeenya akkas. Dabartee tadabartee nama wal arrabsee amma fuula duraaf namni karoorfachuu qabna amma fuula duraaf. Nama fakkeenya obboleettiin ilma Arsii Oromoo dandeessi fuula duraaf namni akka waliin ta'an. Akka wanni kun uumamne wal ta'uu qabna. Dhugaa keeti warda bar amma wanti adda nu muraa jira wanni kutaa fi kutaa walitti nu buusu jiru ijoollee teenya gurguddoo Arsii qabii Harargeen qabii warra nu dura walitti nu fidee baga nagaan dhufte. Warri gardummaas nu keessatti leellisu jiru ijoollee gurguddoo foolooraas nurra qabdu tana. Kana dhugaadha. Amma fakkeenyaaf namni wallaalaan ganda namaa tuqe nama san irraa dubbachuu illee sitti ulfaatan dhiista garuu osoo beeku namni feemasni osoo beekamtii qabu osoo beekumsallee qabu yoo inni dhufee waa barbaacha ganda namaa tuqe nama sanatti duulummoo dirqama akka inni badu jechuudha. Namni akkasuma baduu qaba. Namni ganda namaa asii ganda ofii faarsaa ganda namaa gad xiqqeessaa suni jaalatee miti inni waan godhuuf qaba. Namoonni akkasuma baduu qaba. Inni sun nama irra hin dhaabatina. Amma bakka hunda jira. Baduu qaba. Dhagee baduu qaba. Na dhagee mi abdii culullee baduu qabaan kee dhugaadha garuu namni akkasii kutaa Arsii keessatti akka jiru beeki Harargee keessatti akka jiru beeki namoonni kun hundinuu gandaa fi kutaadhaan waliin qabatu akka Oromootti horaa dubbatte ati gammaadee isa dhugaa jettu viidiyoo gizee irratti waraabde ani sumaa waliin beekumtii qaba sumaa waliin yoo fooraalaatis qaba nutiitu nama kana hundi walitti fidee jechuudha laa walumaa galatti siigattee lamee wal lola sun caalaa nu warra cunaa deddeemu kanaatu galdummaa leellisee walitti. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Yaada keessanis saddamee. Jirta akkami yaadni kan kee warda beeyta baay'ee tokko sila namni hundi akka kee kanatti yaade Arsii irraallee ta'e Harargee irraallee sila namni akka kee kana yaade yoo naasiin kennu ture maaliif situ waa fide jedhanii tokkotti quba qabu kanatti waa hammeessu jira beeyta dhufin argu namni quba nama qabu beeki quba shanan isa achi garagalu kanan argu quba tokkitti nama as garagalcha san arka waan ta'eef yaadni kan kee gaariidha maaliif namni kamuu gaafa waa dubbatu balaansii godhee osoo dubbate wallahi billahi rakkoo fi gandummaan hangana baay'atu tuni hin dhuftu ture. Sirriidha namni kan ofii jaalatuun mala nama ofii ka isa faarsa jaalatuun mala sun aaduma keessa jirti durumallee jirti jechuu ganda ofii tana faffaarsi tuni ilma namaa keessa numa jirti garuu hoo akkana daangaa tartee lakkeetti xiqqaadhu ati naagati jedhanii tokko quba qabanii ati gadi jedhii anas irra dhaabataan tuni waan hin jirre garuu Oromoon akka Oromootti akka ati ilaalte tanatti ati gadi jedhii anas irra dhaabataan galte. Gaariidha. Yaadni kee immoo filatamaadha. Ani baay'ee tokko namatti tola. Yaada akka keetii kana namoonni burqisiisuu danda'an yoo jiraatanii welcome. Anamma maaliif yaada kana fide namuutu akkana ta'uu hin qabnu. Hundinuu gizee wallaalaa ta'e rakkoodha. Warri fakkeenya amma warri fooroorsii qabu warra ajandaa fadhus jira haasa'u fadhus jira dubbiin tun laakiin osuma laaltuu miidiyaa kana hojii fayyadamnaa nama aarsiti. Anamma akka yaada kiyyatti an Arsii fi Harargee ijuma takkaan ilaala garaagarummaan qaban nama ditteen akkuma Harargee fadhattiin Arsii fadhan anamma mucaa namni tokko gizee wajji haasa'u osuma wajji haasa'u wal dhaba mucaa namni iddoo osoo wajji haasa'u nuti ati maa baalee tamaarra gizee boo Arsii sanuun fadhu minaan jee dubbadden aarii saniifuu namni keenya waliif obsine tokkummaa yoo jaaruu hin beekne bar akkanatti akkamii jiraannamee miidiyaa kanarra mee akkamii jiraannamee fakkeenya.
Hai an bar na galu didde war dubbi media to nanamma. Warda Oromoo Oh, akkam labboo jirta? nagaa mi jirta. Jira ati Oromooti meesa? Anta Oromoo ta'e Duba warra gandaa maafi tolneet? warra gaddaa isaan Oromoo miti. No, warra gandaati Oromoo miti. Gandummaa keessa jechuudha. Ganda jechuun akkami? Haa? Gandi gamma fakkeenya ganda jechuun akkami? Ganda jechuun naan gandi. Ganda jechuun amma akka Ramzaa kun faana amma irra taa'eeti dhalaan argee faayidaan qabdu daabboo siin nu bira jira jeesee nu arrabsaa olee si hunda wali qabe. Ishi ijoolleen argee oduu ijoollee arsii arrabsite yoo. Ijoolleen argee samtu ijoollee arsii arrabsi. Miidiyaa hojjetu. Eenyu fa'aa arrabsi fakkeenyaaf mee haragaa qabdu tokkuma. Hedduutu jira. Hedduutu jira ijoollee. Haa? Ijoollee arsii. Maayet? Hedduu jira miidiyaa kanarratti hedduun na dhufe hedduu jira. Ijoollee arsii nuti ijoolleen argee abbaa feene caallaa Arsii? isinirra qabeenya qabna isinirra maalee makiinaa shanjaa qabna warri joos dilaa jira. Arsiin ni jirti arsiin eessa jirti? Amma yaada Arsiin jeeniiti. malee waan dabreef itti gaafatamummaa Amma warda ati itti gaafatamummaa. kanarraa haasoo deemu. Ani amma kanarraa haasoo deemu. Waan Warda waan argee. dabreefnee waan jechuuf iyyaa. Maati. Abdii. Yaadni sillee Abdii. Calji taa ilaal. Intalti haadha mana kiyyaati. As keessa taa'uu Akkoo qabdu. akkanan jiillakki abbaan mana kijaan jaartii namaati jaalib isaanii lolaa jaarsa kiyya ni beektaa mi? Akkas hin jiin. Ni lola mee as baasi mee alolu ni dhiira ilaanaa dhaan jaarsa biraa qabdaa'u. Laagaa qalbiin kunis dhugaa fakkaatti viidiyoonis ni waraabama anamma gizee Qalbii miti dhugaa jirtu kuni mee as baasi yoo jaarsa biraa qabaatte mee wardaa yoo dhuguma jaarsa biraa qabaatte baasi isin egaa. Kumboo anamma Ana kana malee. kana kanatti hin toluti ammaan dhugorraan haasootiira. Yoo haasofte miti yoo nama haasawa kabaja haasa'u jiruuti qajeelee haasawa orjinaala haasa'u yookaan wanni guddaan ragaa tamaan sodaachifta malee waan biraa maal haasofta? Wayi. Aboora gataaf jiddi ta'e Yaa maali natti dubbifne sunaaf Eebbaa qajeelee haasa'e kamiyyuu yoo waan sirna haasa'u jirti maa sodaachisuu barbaaddare maal ta'u? jechuun maana sodaachisan. mana kana keessaa si gaddarbeetti na callisee kophaati yaasa. Faltii maal ganna darbiidhaa miti sodaachisaa dhiisitiin haasa yoo haasofte adda Maaltu dabalatu. sodaa fidee na sodaachisa san jaalibsaa maal taate egaa sirriitti haasofin amma. Ani amma mana keessatti ol qooduun beeku. Takka dhaggeeffadhu. Wardaa dhaggeeffadhu na dhageessa mana dhageessa. Fayyadamuu mirga keessani. Taan immoo namadditti mirga kiyya fayyadamuu mirga kiyya. Ani Oromoo hojjeta akkaan ilaala adda qooduun beeku. Namni tokko immoo nama tokko. Adda qooduun beekuu miti dhaggeeffadhu wardaa adda qooduun beekuu miti dhaggeeffadhu. Saas gubbaa nama nu warraabsus gubbaa keessatti duba wajjin warraabsita. Ay, nama si ittiin jirtan isinis wal lolaa jirtanii mi? An akka nama takkatti Akka saanaa wajjin nu warraabse haa dubachi deemi. Ataanu nyaateen atiisi wayi. akkam jechuu ibsa akkana jechuun. Isin arrabsutti hin jirtanii gisee jettu akkam jechuudha isaanii wajjin nu arrabsa akka saanaa natti deemi itti bahi dirree bahi. Oofachuu turtanii dhimma keessan ka'itti ajandaa keessanii oofachuu jirtanii ani immoo nama arrabsuun fadhu yaada bareedaa isaanii wajjin haasee yoo isaan osoo nan dhagoomu wardaa si barbaadnaa yaannummaan ati arrabsuu wajjin barbaadnaa haasa'u nan kun jedhu yaannummaan ati nama nu arrabsu ol guurrattee wajjin haasa'u tokko akkami wardaa. Ena jaalibsaa yaada wardaa siin galee na jaalibsaa wardaa. Oosaadhiis wardaa dhaggeeffadhu. Yaannummaan nama nu arrabsu ol guurrattee wajjin haasa'u maali haasa'u inni wajjin haasa'u. Wardaan amma araara dhufte waan dabretti ani gaafatamummaa haasoo nagaa ummata wajjin haasoo hin danda'u. Aboo ati araaramiti eenyu maal araaramaaltu ta'e isaa miti Jechuun jalbiite. haa walitti qabna malee garaa walitti hin qabnu radeero. Wardaa. Maal taate jaalibsaati? Yoo uummata karaa wajjin nu arrabsuu barbaadde laal dirree Uummanni kun beeyti. qabne uummata kana ni wallaalee uummanni kun qabne. Uummanni kan warra baale du'aayii warra baaleetiin amantii islaamaa fudhate. Kana beeyta? Ka du'aayii warra baaleetiin islaamummaa Amma fudhate. uummanni kun duba wayi arrabaan uummanni kun amma isin arrabsu jira mana kiyya kan akkasitti arraba isaan isin Mana arrabsan. keessatti nama nu arrabsuu manuma keetu maaliif fiddaa siin jedheti. Qal jettee teessee mataa xinnaa soitu qofaati. Ibsaan jaalibsammaa yoo mirraa nama nagayaa taatee ati halkanii guyyaa eenyuun arrabsaa turte nama nagaa ishee kataatee dhuftee asii albaata qoyi qajeeltee haasoftamoo muka huddusti caba ajaa'aa qajeelee haasa'e maa sodaachiftan Isaanii amma mana kiyya wal lolinaati yaa arrabsaa akkama muudii maal namarra qabatanii wardaa ati mee hundiyaan hojii fayyadamta namni haga mucaa kana nama rabsiisaa wardaa. Taati namni hojiin dubbifne maal cinqamtati. Amma mana kiyyatti
nu walin lolina ramzi dhaabbadootis jaalib sa'aatiin ma yaada keebsadhu maal nagaafachuu barbaadde gaafii ana gaafachuu barbaadde mire gaafis gaafachuu barbaade. ishii itti fufi wal gaafanne adda ayyaana maal nagaafachuu barbaadde. Miseenjaraa si buu jiraatiti dubbisi jira deebi. Silkiin eenyu bu'u jirti. Jaalib isaanii. Rabbi Ajajuu miti, ajajjuu namaatii miti, ergamtuu namaatii miti yan. Namni biyya takka keessa waliin jiru na arkachuu danda'a. Barbaachisaa ta'anaan asirraa immoo wacuudhaaf yeroo hin qabu. Arras borus nama narrabsu. Arras borus fuula duras nama narrabsu. Nama afaan nagaa natti haasa'e afaan nagaatii gojjaasaa. Namni immoo akkana dhufee osoo nan dhaga'u na arrabsee barbaada kiyya qaba waan irraa qabu immoo na gaafataa jechuudha. Immoo nama biraa arrabsee jechuun tun namni na jajoon ana ajajjuu namaatii miti naman ajaja malee. Sani malee amma isiin namni bakka biratti yoo gadi qaate bakka 50tti wal arrabsa eenyu walii beeka hundi namaa Maaliif beeka bicha wal arrabsee bicha wal lolee miidiyaarran turre torbaan takkaafan miidiyaarran agarree an edaayyuu ibsuma kanaa gaafachuun tureen maaltu maal ta'ee micoon tun akkam taate waa'ee dhimma isiitillee an woo mata kan raasootti hin jiru bara ani wanni raasoo jiru nu Oromoo yoo tokko taane yoo anamma Wallaggaan hin faarsa ni beektamoo akkama madurallee Baaleen hin faarsa ishi Arsiis ni faarsa Oromoodha an na wajjin an Harargeen bakka bu'an an wardaan noolee mataa kiyya qofan danda'a malee an Oromoo bakka hin bu'an abbiin Oromoo faarsuu mirgan qaba saba kiyya lammiitiyya dhiiga kiyya garuu abbaa fedhe bakka hin bu'an Oromoo bakka hin bu'an inde an Harargee bakka hin bu'u akka biyyummatti gandummaa yoo deemne an Harargee bakka hin bu'an ayyoon fedhan bororsiidhaa'u iftaan amma saba biraati akkuma amma asirratti gaafa kan noolee fi alatti oftan sanitti gartee gosan qabu biyyan qabu gandan qabu an dhalaan bakka feete qubatti akkas ta'u yaadadha dubartiin bakka gartee qubatti haay maal jechuudha. namoonni kireetarii biraan qabne yaada biraa tiktoo kanarra fayyadamuu hin danda'an yoo ganda nama arrabsan malee yaada biraa qabaatanii namni isaan laalu. Afaan gaarii haasa'uun waliif nama galchiti moo wal nama dhabsiisti afaan gaarii haasa'uun ana bicha Harargee arrabse lakkaayetiin fixuu danda'a. Abbicha Arsii arrabse lakkaayee fixuu danda'a naan isaan jala noolaan guyyaa guutuu biizin dalagaan qaba. Saan immoo ajandaa adda hubaddee agareetti dhufe Oromoo teenyoo tokko taane yoo gandummaa tana dhaabne nagee faxxarre jechuun tuni nama Arsiiti jara keenya. Nama Arsiiti yoo Nama Arsiitu ati dubbii keessaa quban qabdu eduma siif galchane amma maaltu maal ta'e? amma wanni Assalamu alaikum guys. an namni nana jaju an nama sina jaju namni nis nana jaju. Salaam qaalii nama. Yaa sanummaa dhugaadha. Ilmi namaa kan wal bulchu kan wal abaatu. Warda waa takka si gaafadhu ani warda. Tokkoffaa miidiyaa kanarratti illee si beeka hanga si beekuttis nama ajandaati miti nama gandaati miti intala Oromoo qaalii takka. Takkaan ajandaa ofii Namni tokko dhageeffadhu warda. Haga jalaa obsan qaba hagammoo isallee dhageeffatanii dhiisan qaba jechuudha. Ani nama dhuunfaa tokko wardaa yoo ati natuuti akka barbaade wardaan takkanaa jedhee arrabsuu mirga qaba. Har'as kan inni raamsa asirra maal galchite? Kuullee wallolle kuullee akka barbaade arrabsa har'as borus iftaan isitti fufu. Namni kuullee irra na dhorku hin jiru. Adda dhaabbadhu yoo dandeessan immoo wanni gorsa siinii kannu yoo dandeessan gorsa siinii kannu ramzii keenya ati ilma dhiiraati dhaabbadhu isiinis intala dhalaati dhaabbadhu jechuun qaba malee ani jechuu nama tokkorra duuluu hin danda'an amma lama hin danda'an. Ani Inni jedhu barka inni jedhu kana fakkeenyaaf waa'ee Harargeen dubbanne isaantuu halkanii guyyaa arsii jedhee shahaadaa qabatu jira halkanii guyyaa ati nama miidiyaati arguu jirta. Waldhabdanii an waldhabbii keessan san hin beekuun jeebar uyoon anamma waa'ee Arsiitii fi waa'ee Harargee haasaa jirraa nuti ani Oromoon tuyyoota akka taate anamma fakkeenya Wallaggaa yeroo dheertuuf Wallaggaa anjaa Wallaggaa saayibotan kiyya dalagaa walii qabna ijoollee Wallaggaa addan baanu ijoolleen Baaleetis dalagaa walii qabna addan baanu. Jolle Arsiitis akkasumas ollaa qabna gamanaa fi gamanatti Oromoodha. Yoon akkas jee isaan kana yaames maal rakkoo qaba. Ani fi hin faarsu ijoolleen Wallaggaa ijoolleen Arsii ijoolleen Baalee na faarsiti. Abbichi fi hin faarsu. Isaan wajjin nu arrabsu waa'ee arrabaa taasisuu namni nuti. Naasoo nuti waa'ee arrabaa tokkollee. Waa'ee arrabaa tokkoffaa osoo ati intala Oromoo takka ta'uu baattee ilma Oromootu mana kana waliin seensitu. Ayi. Sodaa namaa wallaahi billaahi ammas naman sodaatiin akka mataa keetiif ajaji. Ani kabiyya keessa jiru. Kabiyya keessa jiru kasin barbaada jee
an lal adraashaan qaba manni shaan qaba waliin dhufna nama sodaadhaan dhugorratti hin dubbadda an wallahi billahi nama sodaadhuun jee nama nin kabaja fi naman tokko nama dabare kanat nan dhufe immoo anuun hin beeka kabarbaada kiyya qabu ni beeka mana kiyya laal karaa biyya magaalaa bakka kasa jirra kawardarraa hajaa qabu Burhaan koosee amma dabalami nurra goriiti arsiitu jechuun abadan akka nama hai amma arusii harargeetu tu arusii tu isin jechuun jira. nama no qomasaa ati kuma bakka jechuun haasuun tattaanya tokko miira kasana naqee yookaan mana Yeah. No, ani Lara wardaan warda. biyyummaan beeku, gandummaan beeku, ani takka, ani biyyummaanis if qoodeen beeku, shanyummaanis if qoodeen beeku. Kuni haasawni haasawa kiyyaa miti dandeenyaan ammoo lamaan wal dhabdan gartee rabbi isin iddoo haa fixu jetteetumarraa ustaa bara. irraa Durirraa tiktaa kanarratti isaan isii shanyii hordofu shanyii taan arrafu si dhagaani. tanaan na dhibiyaan saniifuu gaa Akkasii si isaan beekani. jechuu haa nu warrabsaatu ijoolleen ati ol naqatte tun ijoolleen warrabsaa baatee jaadhu anamma ijoollee tanaan arraba isaanii taa'eetiin eegaa natti hin dhufne Okay, san dhimma isaaniiti haa isaan lamaan laalchisa. Ati maaltu si dinqe bakka kanatti dandeenyaan isaan lamaan iddoo dubbachuu dadhabnaan dirqama irrumaa usuudha. Dirqama isaan isaanii wajji wal lola qabaniif ati isaan kanaan ooduu qabda. Burhaan Heera kamtuu jee. ooduu siin qabu ta'uu siin qabu akkasni Yaa dandeenyaan nama lamaan xarafa lamaan wal beeku hedduu wantanii hin beekan. Tokkoffaa dhageeffadhu rakkoon jiru maa inni yaada kenna deeggarii. Mucaan kuni wallaahi billaahi No, warda hin danda'amu. miseenjara keessaatiin waan inni naan jedhe amma as dhufe silaa garte. An maal gochuutiin haasaya. Hai namni dirqiidhaan yaada nama deeggari jira akka dhalaa waan No, hin jiru hin jiru wanni akkana jaama hin jiru maafuusa keenya na dhageeffadhu namuu mirga qabaa namuu mataa fiitiin deema malee dubbii namaatiin hin deemu. ani laa ani amma dirqama akkamii gizee mana namaa hunda dhaqeellee wooma gaarii dubbadheetiin haasoo gaarii haasee arrabshaan yaa halees si arkee bara halees giseeti mana ibsaa keessatti illee waan tolaa haasa'uu turte si dhageetiin jira. maal oltan joonan yoo dandee ana dhageemmoo jaalibsaa keenya akkanaa miti jee walii galle yoo immoo ni lolaa jee lolee immoo amala isaati namuutu amala qabaa bara Dhugaa. amala isaati ni lolaa jechuu saniifuu ani immoo dirqama gaa nama tokkoof jee nama tokkoof abadan numa ni lollee magaa Obboleetii teetuu maan ta'an? Obboleetii teetuu maan ta'an? Dogongora isiin itti qabdu. Dogongora isiin qabdu ittuma himta malee isii cinaa dhaabbachuun isii wajji dibbeetuun hin barbaachisu. gaafa kiyyaa san naa duuluu turan dhugaadha naa lolus loluu turan waan irra lolan qaban ammas namni waan itti nama kana kan itti loluun qaba namni kun akkami abaluu kana tuqaa Yaa. indee anamma mana kiyya keessatti jaalibsaan jirre yoo namni isa tuqe ni lola maaliif tuytaa nama diin jiru Wayii jira. ofirraa dhorki jooni yoo immoo itti tuqan isaan ofirraa nama dhorkaniimi ani immoo nu maaliif tokko hin taanee nuti yoo afaan nagaa haasofne maaltu rakkoodha yoo tokko taanee nama faayi naa galuu diddee waan dubbiin bara. Eesha khayrumaa. Ammaatii fi jaalibsaatu wal dhabe duba. Naafi jaalibsaa walitti yaaree mun obar jala kana jira ol boodi de naafi jaalibsaatu ati isaanii wajjin jara kana wajjin jirta janjara amman jara gisee jaame amman jara amaaratti hin beeka malee oromoo jaratti hin beeku namni. Ilmummaan namaatu jaran jaamu ilmummaan namaatu namaami nama akkasaatii jara jaamuun qabu. Si yaada keessa yoo qabaatan. Duba kun waan nama aarsuu miti bara. Ay Wallahi namni dhugaa namni haqaa yoo dhugaa dubbanne wallahi warda dirqama obboleetii tanteeta garaa haadha keetiitti hojii dhalatteewu isiin dogongora isiin qabdu dhugaa itti himteetuma feetu haa aartu feetu haa dhiistu irraa cal jetta malee dirqama obboleetii teetii hojii dhaabbattee xarafa haan miidhuunis namarratti hin barbaachisu beekadhu. Egalee anamma isaan lamaanii wal dhabe isaan lamaan harta akka walirraan dhaqanii akka keenyatti har'a deebinee gisee dibbee kaanee kana cinaa tumne nu maal lafatti hafasii galee maaliif nuti foonii nuti dhiigaa nuti lafee karaa adda addaa hin qabnu sii galee. Maal inni beektaan akka intala Oromoo takkatti si jaalladha si kabaja. Sanii achitti garuu gatii arsii farargee wal arrabsiteef kutaadhaan wal qooddee ammas wanti siidhamu yoo jiraate dhimma gandummaa keessaa bahi. Warri gandummaa keessa seeneeyyuu akkatti keessaa bahu dhabee cinqama lama. Ani yoo taate dhageeffadhu sitti hima. Anaa fi jaalibsaa yoo taate jaalibsaan kalees na beeka har'as na beeka akkamii akka inni ajandaa oofuu fi maal akka inni shiraxatu an isa beeka na beekas jechuudha.
Yoo ana taate yaa san deemee isin lamaan laalchise san dhimmi isin lamaan Oomee laalchise. nama jala naaseen karabbii jedhiti mee qoy haasawee Ayyee. dadda gabu'aadha. Kana waan ta'eef Harargeen akka kabajamtu yoo barbaadde ganda namaa arrabsuu irraa gabbu'a. Ijoolleen arsiillee anallee ta'u arsiin haa kabajamtu yoo barbaadde ganda namaa xiqqeessuu irraa gabbu'a. Araaraa fi jinni wardaan kottu afaan illee waliin jedhi isin hin jenne. Ganduma namaa xiqqeessuu dhaabi. Atillee ka Hararge ofiin jettu. Ka arsii jettullee osoo namni sin tuqin naman tuqin dhumatee jira wardaa xiyya kanuma waan ta'eef galatoomeeti. Galatoomaadha. Ani ajandaa gandaatii fi gosummaa tana hin beeku. Nama tokko irratti sama fakkeenya nama tokkoo fi nama tokko gizee wal dhabee dhiiraa fi dhiirtii gizee wal dhabdee warra deebii walii deebisuu jiru irratti dhufee ani maaliif akkasii ani akkasii waliin hin jiru. Wanni takka beekuu qabdan an naman hin kabajaa naman hin jaaladha dhugaa. Immoo namni ana na jaju an naman ajajamanii namni na jaju. An namallee karaan itti ajajuun qaba. Yoo namni sun wal dhageenye na dhagee anis isa dhagee waliin deemna. Wal dhagoo baan na addaan hafna an namni wal ceenan bulchuu namni nan jiraachisu. Saniifuu Yaa kabajaadhaa wal kabajuudhaaf yoo ta'e malee. Hararge wajjinis ni jira, Baalee wajjinis ni jira, Wallaggaa biran jira. Yaa Oromoo guutuu wajjin jira jiin anta Oromoo guutuuti jiinan. Ani gandammaa hotel ganda faarsu hin beeku. Ani namni ogguuna faarsi das na jaa. Ani faarsus hin beeku namni na haa faarsu. Wada sammaa. Sanii achitti an ajandaa akkana walii baastanii ooftan kanas irraa quban qabu. Ani daa'u isaaniin gaafachuu ture maaltu deemu jira maaltu ta'u jira jee. Yaa ichi jalaan ture bargisee ibsaan si himu jiru waan akkana bu'ee Arafaat irratti maal gisee jechuu ture. Akkas jedhee Wallaahi. adda gaafachuu turre. Jaalibsaan amma jala kana taa'ee maa dhaggeeffata ol bee kootu. Hala, Jaawayye muna. akkami nagaya. Nagaa wallahi alhamdulillah fayya. Kottaan amma bar ajandaa biraatiif baranne namaa wal. Waan kana Garuu wallahi takkittiin isin dhaabu ajanduma gandummaa. Yoo ka gandummaatiif Gandummaa kana as bunurra lafa haa. Yoo ka Wallahi waan akka kanaa addunyaa tanarraa na jibbisiisaan jiru wallahi yaa waan muna. naqi kaa obboleessa kiyya naqi wardaaye. Maqaan isaa Waan akka gandummaa sanyii addunyaa tanarraa jibbuun jiru an addunyaa tanarraa. Haqqisaan na qabaa on warra gandummaa as bugiseen arge wallahi. Nama jibbisiisa. Warda. yoo Nama kami horii takkaan isa kabaju ni beeytaami. hin beekee anillee walla akkasumas kabaja. Takkaa maqaa kabajaati malee maqaa biraan siyaamee beekaa? Hin beektu saniifuu maaltu ta'uu qaba manaa galuu didee bara. Okay, eega sii galuu didee maadhaan dhaggeeffatee irree maal akka darbita? Silkii sirra bu'ee barnaan si gadi darbine silkii sirra bu'ee silkii haasa'u turte. Inde yoo wal kabajne yaani wal kabajaa keessa maaltu ta'ee Munaan tuni maana kee kana arra seente dur wajjin jirtanii si munaan kun. dururraa hojii jirarraa amata meeqa kunoo amata lamaaf Takkaa munaan tun maal mana kana goote takkaa siin jedheen. hin jedhu. Hin jenne Okay, ijoollee arsii yoo taate mana fiddee waliin qamaata wajjin fataa itti wajjin bashannantan. Nuti dhimma kana keessa hin jirru nuti lakkee warra nagaati nuti warri lafaa nagaa walii qabna jettee na wajjin haasaa turreemi. Egaa nuti dhimmaan ammallee akkasuma gaa'ee. Okay, mucaan amma fakkeenyaaf abdii culullee ka jedhu kuni halee dheengadda taa'ee isin ilmaan Harargeedhaa deemaa shilingi walii qabaadha. Maallaqa keenya nu deebisaa ka jechaa ture tokko isa. Mucaan amma asirra kaatee kana arrabsu kun yoo taate dhaggeeffadhu rabsaa na dhaggeeffadhu laala warda na dhaggeeffadhu rakkoon qabdu. Mucaan amma na asirra taa'ee na arrabsu kun yoo taate hadhalaa teenya walii qabee hanga si ga'utti arrabsaa jiru jedhee sitti himaa ture. Viidiyoo sannaa Nama maqaa keessi maaliif na arrabsaa miti bar nama si arrabsaa jiru jee sitti himaatiin jira bar. Amma afaan damma jibatee mana keessa taa'ee dhaggeeffadha. yaa warda intala Harargeeti miti. Ani intala Oromooti. Intala Harargeeti miti intala Oromooti kasiimi. Oromummaa dursaa yeroo dura. Oromummaa dursaa akka saanaan gaa nuti intala Harargeeti jettee kabajaa sii qabna eegan intala Oromoo taate Oromoo jira. Intala Oromooti. Ani Oromoo miti. Isheen Oromoo miti. Hayyee. Oromoo miti. Jalle. Maali? Nuti Oromoo miti inni Harargeedha. Harargeen Oromoo miti wallahi arsiti.
Isaan maali qoy waan isaan ta'aniin ta'a isaan maali? Oromoo dhaqa Oromoo dursaatti aansi harargeedha harargeen maali Oromoo ibsaan ammas balaa biraan nu dhaluu deema yaa buleetti. Oromoo bira kuteeti ilmanooleeti wal beenaaya. No. Ibsaan balaa biraan nu dhaluu deema ani harargeedha jee Oromoo miti Oromoo.